namoonni tokko tokko macaraysanii akka timaatimaa sibira taranii ati macarayxeetti quba qabu isaan garuu timaatimni kun uumamatti sanyiin isaa garaa keessa jirti waan ta'eef timaatimni isaa macaraysan sun biyyee gurraattii argatee dagaagee bareedee timaatimoota akka isaa hedduu abaqaaleetiin gaafa inni ilillii godhatee namoonni hedduun timaatima sanirraa fayyadamuu jalqabani. Inni gaafa akka timaatima si macaraysee firii si keessaa baasee deeme sun nuun as geette fira keenna sanyii teenna ittiin boonna baga rabbiin teenna godhe jedhu bar garuu jalqaba namni akka timaatima macaraysee si biraa deeme isaan akka ta'e atis ni beekte isaan illee ni beekan. Gaafa ati daraarte garuu isaan dhufaniiti nama jalqaba abaaboo siif kennu nama jalqaba gartee boqoo si dhungatuu fi nama jalqaba akka geebaatti fi ol qabuu barbaadutti isaan. Eegaa haa ta'u kakalee darbee na onneen teenna qulqulluu rabbiin bira nu dabarsee jettee carraa lammataa geettee waytii ati ufitti hammattu ammallee deebi'anii ilma namaati namni dogoggora jireenya isaa keessa isa qunnamaa nama jettee ittiin mari'achuu eegalta. Yogguu ati ittiin mari'achuu eegaltu inuma jireenya kee keessatti abbaa ta'anii sii murteessuu barbaadu. Sii murteessuu qofaa miti gaafa ati dogoggora uumtee akka ilma namaatti gadditee si argani deebisanii akka timaatimatti si macaraysuu barbaadu. Deebisanii ammallee si arrabsuu si xiqqeessuu barbaadu. Namni takka akka malee si miidhee jedhee carraa lammaffaa sadaffaa irratti illee si miidhuun isaa hin oolu. Abbaa fedhe haa ta'u dhiyeenya fedhe haa qabaatu nama takka eenyummaa kee mul'ata kee kaayoo kee lafatti sirraa dabalee lammaffaa carraa wayitii kennituuf eeggadhu jireenya kee keessatti. Nama jireenya mataa isaatuu hin tolfatin ka ganamaa galgala ilmee fi niitii isaatti taphatutu dhufeetiin siif jireenya kee siif tolchuu barbaada. Jireenyi osoo haasa'aan ka tolu taateeti silaa hedduun nama jireenya ofii tolfatee ture. Jireenyi garuu haasa'aan yookiin immoo jechamaa fi jechaan osoo hin tahiin kan tolu jireenyi bu'aa bayii hedduu qaba gatii hedduu si kafalchiisa. Jireenya kee keessatti eenyullee akka dhufee si sirreessu eenyulleen akka jaarsummaa siif seenu hin hayyamin dandeettu sirreeffadhu dhadhabdu dhiisii keessaa bahi malee jireenya kee namni gamaa gamanaan quba akka itti laatu hin godhin. Maaliif jennaani xiqqaattee guddattee jireenyi kun kabajaatti feeti. Kabajaa san immoo siitu ofirratti hin eeggata. Rabbiin gaafa si uume fi bakka tanaan si ga'e amma boodallee waan siif godhu isatu harkaa qaba. Lubbuu nama takkaa rabbiin risqii isiitiin alan uumne. Gaafa risqiin isii dhumatte immoo laa yasta'khiruuna saa'atan walaa yastaqdimuun. Duratti illee butu duubatti illee bitu. Rahiima kee maxxanfadhu aanfadhu laakiin rahiimni tokko tokko dalagaan isaanii kaansariidha waan ta'eef likkitti ofirraa eegi. Dirqama rahimummaa kee bahi keessoo kee ittiin argisiifatiin. Yeroo ammaa kana kufaatii namoota hedduu cabiinsa dhalaa hedduu kan ta'e rahiima irraa kan ka'e balaa qabsiifama rahiima irraa ka ta'e obboleessa takka obboleettii takka firoottan ta'uu danda'a. Cabsaniiti itti baacuu itti kolfuu itti taphatuu barbaadu. Ganama isii balleessan isaan hanqatee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya jireenya kee keessatti namni takkallee jireenya kee akkasii murteessu hin hayyaminiif. Siif sirraa yoo ta'e ufuma mataa keetii sirreeffadhu. Hin sirraa yoo ta'e immoo rabbitti achi harkisii murtii rabbii keetii eeggadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi.